جاب رمضان بعد مويه egaa ijoolleen keenya ijoolleen keessattuu dubaraa keessa jirtanii wanta beekuu qabdan takka takkaan dhaggeeffadhaa isin fayyadaa jechuudha. Ashama harka foon hordoftoota kabajamtoota chaanaalii Yuutuubees jalatti argamtanii jirtuu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif haa baay'atu jechaa. Egaa akkuma argaa jirtanii obboleettii keenya kana yeroon isaa yeroo akkanatti nama kana fuutetti alatti gadi darbitee jechuudha. Guyyaa dheengaddaa sabsabaa taa'ame irratti namni tokko beektanii sarraatanyaas ta'ee akkasuma mootummaan biyya kanaa sabsabaa teechisee Itoophiyaan illee biyyi Emireetii hundumtuyyuu kan irratti walii galee jechuudha. Damoosa isaanii akkasumas immoo sarraatanyaa mana abbaraaruu waan akkanaa kun qixaatii qabaa jedhan. Kanarratti tumatanii seera kanarratti qixaatiin isaa hidhaa yookiin immoo qarshii. Namni tokko dogongora hojjete taanaan biyya Emireetii keessatti dogongora waan tokko uume taananii hidhaa yookiin immoo qarshii fi mana sirreessaa akkasii jechuudha. Kanaafuu mucayyoon tun dheengadda kan isheen gadi ari'anii kanatti aduu keessatti wanti isin beekuu qabdan immoo ijoolleen keenya battalumatti silkii warqaa qabaattan gisee gadi sagalee isaanii san marrajaa barbaachisa beektanii sagalee isaanii isa waraabbachuu qabdu. Silkii keessan kiisii keessa godhattanii nurraa gadi ba'i kan jedhu shaanxaa wajjinii fuutee aduu keessatti gad darbitee jechuudha. Sanuun iddoon isaa iddoo maziraa wayii natti fakkaata. Kanaafuu obboleewwan keenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Sodaata akka malee poolisiin dhugaa dubbachuuf daqiiqaa takka biratti isin bira gahaa. Ijoollee haaraa yoo ta'e sodaattiin alatti ijoolleen beektanii sodaata akka malee poolisiin isin bira gahaa isin jechuu barbaadeta. Seerri kun waan tumamee jiruuf atillee waan qalaxee tokko yoo hojjette isaanirree waan qalaxee tokko sirriitti yoo hojjetan seeraan gaafatamu. Kanaafuu dheengadda seera sirriitti tumameedha jechuudha kun. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko takka araboonni tun baay'ee takka nama azaazasiisti. Maaliif jennaan yoo hin barbaanne bakka fuudhan itti deebisu. Bakka fuudhan itti deebisu. Eechaa dhaqxu jedhaniiti. Kan akkatti waraabee gallakkisiis isaanuma beektanii. TikTok isaaniitiyyuu TikTokuma isaaniitiyyuu namni tokko amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti TikTok irratti waan qalaxii tokko waan biyya busheetu tokko gaafa hojjetu yoo argame adabbii cimaa itti kennamaa jedhan. Kanaaf yeroo akkasitti waraabanii mucayyoo tana gadi darbatan gisee gadi darbatan maal gochuu yeroo san kaameraan jiraachuu danda'a. Baadiyyaa yaa'u kaameraan hin jiru garuu katamaa keessa ni jira. So kanaaf ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan kanarraa of eeggadhaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Namoonni akkanatti waan akkanaa kana isinirra ga'e sirriitti sodaata akka malee of eeggachuu qabdu. Kallattiidhaan poolisii bilbiltanii yaamachuu isinii galee aduu keessa teessee osoo deemte akkasumatti gadi naariidhaan jettee poolisuma biraayyuu osoo dhaqxee gargaaruu danda'u isaan isinii galee gargaaruu danda'u. Kanaafiyyuu ijoolleen Emireetii keessa jirtan keessattuu yeroo ammaa kanatti isaan ijoollee baay'eedha yeroo ammaa kanatti yeroo ho'aa kan hangalaataa kan gugguban. Kun hundumtuu darbee
siqaayin kun hundumtuuyyuu hin darba jettee obsite wanti hin dabarre hin jiru inumsamas. Kanaafuu ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan kana sodaata akka malee dhugaa dubbachuuf waan akka sodaatina. Sodaata akka malee hojii keessan deebi'uu dandeessu. Bakka biraa hin jiraachi bichaa miti mana. Seeraan gaafata, seeraan dhufte, seeraan jirta. Kanaaf wanti ati sodaattu takkallee hin jiru. Sodaata akka malee isinillee akkuma isaan akkanatti isiniin jedhan kanatti sodaata akka of keessaa haquu qabdu. Sodaata akka isin keessa galu hin taatu. Isinii galee sodaatina. Ofirratti hin laafina. Nama jabaatu biyya ormaa keessa. Kanaafiyyuu hin sodaatinaa. Ishee immoo namni Habashaawiin baay'eetu jira biyya kana keessa. Osoo gadi baatiyyuu namni argeetoo fuudhuu hin danda'a. Namni keenya gargaaruu danda'a. Erga hin barbaanneen boodatti gadi baastee isheenuyyuu seeraan gaafatamti. Isinii galee. Kanaafuu si waan qalaxii tokko hojjetin malee seerri isin gargaaruu danda'a. Waan qalaxii takka garuu isin irratti argataanan hin adabamtu, hin hidhamtu. Waan qalaxii biyya ormaa keessatti waan qalaxii hojjechuun baqaamti. Kan biyya balleessaa jiru Habashaadha jedhaa jiru. Biyya Dubaay kana keessatti dhugumas immoo walirraa hin taa'anii qorichaa wal gaanjessuu hansaniin booda baqaa dubbachuuf baqaamti kabbaadha. Baqaamti kabbaadha. Kanaafiyyuu keessattuu immoo ijoolleen ala jirtan, ijoolleen ala hojjettan sirriitti xinqaaqee godhadha. Paartii lammaffaa irratti isiniif hojjedha. Waan Dubaay kana keessa jiru dhugaa dubbachuu baay'ee takkanaa ajaa'ibee. Rabbumti bichaan nama eegu malee baqaamti kabbaadha. Baqaa. Namni biyya kanaa birrii yoo harkatti qabate baqaa siyyaan jechumaaf sumaaf ta'a. Namni tokko mataa ol qabatu asitti mataa ol hin qabatu. Wanti na ajaa'ibu dhugaa dubbachuu maqaa namaatiin dhaqaniitu namatti ximoqqolchiisu. Wanti isaan hin hojjetin hin jiru. Kanaafuu yaa obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan kanarraa ijoolleen ala jirtanirree hiriyaa jettanii akkanuma jettanii abadan hiriyaatti hin dhiyaatina. Kophaa keessan jiraachuu isinii wayya dhuguma isiniin jedha. Kophaa keessan. Kanaafiyyuu xinqaaqee gochuun immoo numa mataa keenya fayyada. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Wanti isinii dhaamu isa kanaadha. Dhugaa dubbachuu fi wanta baay'ee keessatti waan an argee kan biyya kana addaan. Namni har'a suuqii yoo banatee xiqqoo mataa ol qabatee gadi deebisu. Maaliif deemanii sitti xinqolchiisuu jechuudha. Rabbi nama haa baasu. Kan dhugaa dubbachuuf kan biyya kanaa addaadha. Innaa paartii lammaffaa irratti isiniif himaa har'aaf nagaan naa turaa. Turtii gaarii. Viidiyoo kana immoo laayik gochuun dagatinaa. Nagaan naa turaa.